Musica matana kan dili. Bismati bini juru mai. Mobile mo ishire jara bo charger khai. Gara itu charger itu. Marah ni. Nala. Abdii, bau sharpa. Ega abet. Aja tahu. Tapi kan malu dia. Share bola. Jo देखो. Wan ajaiba. Share ko lazim bila tu. Inna negara mita tinu ko gara ajelu matin gara badina tin gara dina tin gara to kuma tin gara jala latin dem na wante share ko nama fija. Amana mo kumata coach natin. Wala ba man din. Neymar, dhufani di sini ako. Nakunta ko. No, me voy mutu ko sama sama ko mala tole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wan adina keessatti nageenyi obboleessa keessan fuad Neymar bakka jirtan maratti isin bira naaf agahu jechuun barbaada. Hundumti keessan uyyuu kanaafuu arramada adda ta'e ka hedduu kana oofamaa jiru irraayis waa tokko dubbachuun kiyyan oolu fi seenaa abbaan keenyaa fi abbootiin keenya nu barsiisan waa tokko illee isiniif dhaamna waan ta'eef sanarraa fudhannee seenaa sana itti fayyadamuun dirqamummaa qabna jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan uyyuu mee nama 2,000 tokko nu fiduu qabdu jechuudha. Nama 2,000 irratti malee hin dubbatamu jechuudha. Jajjabaadhaatii inni kaan guruppii keessa jabaadhaatii nama guruppii qabdanu keessa keessaa kudhan. 2,000 fidanu amma 2,000 boodaa fidanu. Amma boodi de malee. Turkiidha. Jabaadhaa 2,000 fida. Ni xiqqaata 2,000 iyyuu. 2,000 malee 10,000 gaafannaa nuti 5,000 fidanu. Jajjabaadhaa jajjabeewwan. Abet. Sigar bani kame. Kajo mas taba shanana nu. Gali baja gali. Kali yang itu. Turki dan Malaysia. Ini kata aku tu yang mana tapi ni besar. Abang siapa ni? Roban. Kembali Turki balik. Siapa ni dia timnas? Nama 2,000. Wow, gara toma di. Grupi ke sebuah habis jalan erga mana mat. Nama grupi ti Telegram ti Messenger ti like ni mali ti yang kana borde kana ba. Abet ni so wante nama 2,000 barbaanna kaame ijoollee koo nama baay'ee xiqqoo nama rakkifti waan taateefi nama 2,000 fidaa nama 2,000 fidaati waan ajaa'ibaa dhageessu waan ajaa'ibaas ni dubbu kanaafi egaa neetwoorkiitu xiqqoo nu rakkisaa jira waan
barbaada. Ammallee sharing godhamne ijoollee koo ammallee ittiin bu'amne. Egaa nuti ijoolleen kun Faarii fi ilmaan Dr. Abdii kuni fakkeenya jiraatiin jiraanna. Ilmoon abbaan ilmoodhaaf maal dabarsee du'a. Waan abbaan ilmis deema waan ta'eef mee jajjabaadhaatii waan ajaa'ibaatu keessaa beenoo lisaayyuu. Nama 800 irratti waan akkanii. Nama 800 irratti wanti kun waan ajaa'ibaati waan ta'eef hamma irratti hin dubbatamu. Xiqqoo ammallee nama 3,000 tokko sadi bakka sadi afidan sadi fida bakka sadi afidan Isin kun feeraam. Dhiifama isin gaafachuun barbaada. Intoorkiitu nu rakkisaa jira waan ta'eef irraa dhaabbatee kee dhufa waan ta'eef ammallee hin godhamne. 3,000 akkas kan jedhe 10,000 gaafu 5 dhufu hin jedhe amma. Shani moo? Shana ta'uma? Shana ta'u. Oo. Akka jirritti eegan dhiibne karaa biraatiin dhufne waan ta'eef karaa jallinaan dhiibne karaa sirrii dhufne waan ta'eef nama 5,000 barbaanne. Karaa abbaan Jifaarii fi obbo Dr. Abdii. Abbaa Jifaar Abdii immoo dhufeetti nu dabale waan ta'eef karaa sana qabannee deemna. Egaa abbaa gaarii ilmoo Haara galtiin gamisa du'e. Niitoorkii nu rakkisaa isin gaafachuun barbaada. Maaliif isin tursiifnee deebi'aa jirra waan ta'aniif jechuudha. Egaa nama 3,000 tokko fidaa mee dhiifama maajjine mee gaheera amma? Nama 2,000. Nama 2,000 waan ajaa'ibaati kan nuti fo'annee humne jechuudha. Egaa nuti hammeenya namaa maaliin kaffallaaf yookiin immoo deebiin keenya maanni? Deebiin keenya nama hammeenyaan nuti dhufu miidhaan itti deemu osoo hin taane maaliin akka itti adeemamu dubbachuu barbaanna jechuudha. Maaliif barumsa warra abbootii keenya irraa fudhannee qabna waan ta'aniif. Sanaan guddanne waan ta'aniif jechuudha ijoollee koo. Kanaaf bakka jirtanutti Qaamee tokko guyyaa dhiifamaati. guyyaa Guyyaa dhiifamaati. guyyaa dhiifamaati. Guyyaa bara amantaa musliimaa keessatti musliimni miidhame guyyaa hadhaa keessa immoo jedhu musliima miidhan sun miila dhiqanii dhiifama gaafatan nummoo miileen dhiisiifannu asumaan seen abbaa Jifaar qabannee quufa yuunan danda'een beela dadhabaa. Baay'ee nu warra gumaa miti. Beela yuunan danda'een quufa dadhabaadhaan abbaa Jifaar. Sirriidha. Nama 2,200 Nama 3,000 hafidan bakka qabu. 3,000 fidaa bakka. Achirratti waan seenaa ajaa'ibaa dhageessu jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Mee ijoolleen kunis waa tokko egaa hiriyaa gaarii wajjin jiraachuunis gaariidha beektu. Namni hiriyaa gaarii wajjin jiraatu maaliif yoo bakka dogoggoraatti kanatu sirriidha kanatu sirrii miti waan jedhus wal gorsaati kan hiriyaa waliin jiraatu mitire. Waalaikum assalaam warahmatullah. Kanaafuu akkasii waan ta'eef fakkeenya guddaa asirraa argattu waan ta'eef fakkeenya guddaa qeerroo jimmaarraa argattu waan ta'eef hundi keetu sheer godhi. Harki isin dhuguuf sheer godhaa. Oromoon bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibbaa warri hin dallannin kan hin dallaniin jiru Oromoon miti ba. Amma wanta sanaa gocha sukkaneessaa akkanaa Oromoon dallaniin jiru yoo Oromoo ta'eef. Yoo Oromoo ta'eef dallanuu qaba. yoo Oromoo dhugaa ta'eef gocha kanatti hin gammadu jedhee yaada. Kanaafuu zimmi jedhiituma sheer godhe zimmi jedhiituma guruppiitti naqi geessiti maaliif fakkeenya ta'uuf miti ma warra dalagaan jira waan adda addaa waan Oromoo adda baasu. Kanaaf jedheenna eegana nummoo akka jedhi gammadanii walitti deebi'anuuf dhiifama gochuu qabna jechuudha. Bara dhiifamaati waan ta'eef Oromoon akka tokko ta'uu barbaadan akka diigamu barbaadan. Kanaafuu nama hamaadhaan dhufin immoo gaariidhaan deebifnaa fi Abbaan Jifaar akkam turan? Nus akkuma sana Abiyyi kanaafuu Oromoo ta'ee namni hin fudhannes hin jiru. namni hin dallanne. Namni hin dallanes immoo hin jiru. Kanas immoo hin gammadan akkana. Guyyaa dhiifamaati. Mee guyyaa kana mee kaayidisa jira bukkee kootti. Mee guyyaan kun guyyaa kamitti? Guyyaa dhiifamaa fakkeenya tokko kaasiif mee waan jarri guyyaan kun akka itti kabajamuu danda'eef. Fakkeenyaaf guyyaan hadhaa akkuma beekamu maskaramii tasa deemaa jira jechuudha. Guyyaa Okay. Deebinera. Dhiifama isiniin jennaa. Keenyas baay'ee waan nu rakkisaa jiruu fi dhiifama guddaa isin gaafannaa nama 3,000 gahuudhaaf deemaa jira. Eegaluudhaa fi akkuma isiniin jennee qaameen tokko guyyaa dhiifamaa kennuudhaaf deemaa jira. Bara haaraa bara 2012 keessa
cimnee jiraanne yoo wal aarsinee jiraanne yoo badii garaagaraa wal dhuma isaa dhiifama walii goonee bara onnee qulqulloonni haraadha jechuu barbaanneeti. Kanaafuu Oromoo kutaa 11 guutuu isaa addaan qoodin hundi keessanii seentanii waan nurraa qooddatan qabdu isiniin jenna. Namni gadi deebi'aa jira waan ta'eef jarras jalatti sheer godhaa irraan bahina. Nutti haaranii ba'aa jiru laata? No, networkiidhaan. Sama dhaabbatee fi namni achi cufeera si hamitta. Kanaafuu naarinaa hin naqan. Kana maaliif ma gaafanii dura buune? Kanaafuu mee fakkeenya amma isinii fiyati kaayidoo dabaliif. Fakkeenya nadha isinii kaasee isiniif ibsuu barbaade obboleessi keenya Neymar fuadi kan tarkaanfiin Oromoo dillansiisu Oromoo miidhu akka Oromoon mana gumaa wal geessu kan godhu tarkaanfii ijoolleen raawwatan suni Oromoo bakka hin bu'anu kutaa bakka hin bu'anu jechuudha. Guyyaa nadhaa immoo qaamee tokko guyyaa dhiifamaa jedhanii guyyaa abbootiin musliimaa ergasii aangawoota gurguddaadhaan miidhamanii amantaa jalaatiin cunqurfamaa turan keessatti guyyaa hadhaa miila dhiqanii dhiifamanaaf godhaa jedhanii akkuma isin FB irratti argaa jirtan daddabarfamaa jira jechuudha. Xinnaachuu osoo hin taane akka Oromoon sammuusaa amantaasaa waan fedhe Tifuufi meemee. Kanaafuu jechuudha akkuma Facebook irratti argaa jirtanu abbootiin amantaa dhiifama jira jedhanii luka dhiqanii dhiifama gaafataa jiru. Garuu isin biratti warra tokko warra sammuun hin yaadne biratti gadi deebi'uu yookaan ajummaa isinitti fakkaata. Kuni akka keenyatti abbaa Jifaar irraa baranne Oromoo gurguddaa irraas baranneerra qabsaa'ota Oromoo takkaa qabsaa'onni kan akka Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa Baaroo Tumsaa Aliyyii Cirrii Taaddee Birruu jechuudha. Oromoo tokko godhan kiristaanaa musliimatu ta'anu maaddii tokko irratti foon kiristaanaa musliimaa wajjin nyaatanii akka tokkooman godhan. Garuu amma immoo qeerroo jedhamee yookaan dargaggeessi Oromoo keenya kana akka addaa baasuuf akka mana gumaa wal geessuuf waan adda addaa hojjetaa jira. Kanaafuu fuadi warra tarkaanfii sana fudhataniif dhiifama gochi akkanaa immoo deebiraatti hin raawwatamneef abbaa koo abbaa Jifaar yoon illee ijaan arguu dhabe seenaa isaanii dubbataan jira dhaga'aan jira kitaaba dubbisaan jira ammoo Abiyyi immoo deebisee idaamuu jecha jedhu qabatee amaaruu gasii nu balaaleffannu sanaayyuu walitti idaamnee Itoophiyaa ijaarra kan jedhu qabatee jira waan ta'eef guyyaan kun guyyaa dhiifamaati. Dhiifama isinii gochuudhaaf dhufee Abdiitiin galatoomi jennaani egaa balaa obboleessi keenya Neymar fuadi biyya hambaa keessaati yeroo dheeraa ture kan inni dhufe torban kanaa simannaa isaarra jirraan gammachuu carraa kana fayyadamnee wanti isin ibsuu barbaannu Oromoo kamiinuu adda qoonnee fuadiin yookaan aadaa Oromoo duudhaa Oromoo isa ganamaa deebisnee nama nu miidhe hin miine jechuudhaan alaa innillee namni nama miidhe sun maal akka inni irraa baratu hamma mammanni of yaadatu barumsa kenninaafii jechaadha. Kanaafuu nama kaleessa nu miidhee gumaa baafne jennee yookaan jara yeroo godhannee eeguu irraa dhiifama waliif goonee kana booda Oromoo tokko ijaaruu barbaannaa jechaadha. Kanaafuu paartii fedhan deeggaruun adda nuun baasu ta'uun Shawaa ta'uun Walloo ta'uun Jimma ta'uun adda diinni keenya isa kamiin akka ta'e xiyyeeffannee irratti hojjechuu qabna. Kun kan paartii biraa deeggaree akkas kanaafuu dhiifamaa fi dimokiraasiin afaaniin himamu lafa akka qabatu abbaan fedhe paartii fedhe kana hubattanii dhiifama walii gochuu jechuun keenya miidhamaa dhiifama gochuu osoo hin taane kanarraa akka barattanu barbaanneeti isiniin jenna. Dabalachuu barbaadu asirratti fakkeenya tokko isinii kaasuun barbaada. Amma gochii ana irratti isin gootanis jechuudha warri hunda akka isin daawwatan abdiin qaba silayyuu gochi isin gootanii gocha Oromummaa miti gocha Oromoo share godhaa ammallee share hin godhamne barbaadu fakkeenyaa fi gochi gaafasii gocha Oromoon tokko Oromoo irratti godhu miti fakkeenyaaf jechuudha. Amma gocha sukkaneessaa akkanaa kan Oromoo irratti godhu shanee turte miti ma shaneenuu Oromoo nagaa tokko akkasiin goone jechuudha.
warra fakkeenyaa fi warra mootummaa kana kan jarree akkasii irratti waan tokko irra olamoo fakkeenya fochuun barbaade jechuudha. Jara jechuudha kan gocha hammaata Oromoo irratti. Namni guyyaa tokko bahee saba keetu nu miidhe biyya keetu jedhee namni tarkaanfii irratti fudhatee jira. Deebisee isin hojjechiisa wallaahi as taa'ee jechuudha. As taa'ee. Isin kaa ilmaan guddifatti waan nyaattu hin qabdu beektaa. Kanaaf inni isin malee ofiifuu miskiina waan nyaatte bultu hin qabdu. Mee kana itti maaliin godha? Anas taa'ee araba wallaahi yaati. Araba akkasii hudduu jedhaa jechuudha nan godha jechuudha. Agde? Garuu immoo akka Oromoon tokko ta'uu. Ani immoo sababa ijoollee egaa networkii ammas keessaa nu baaseetu deebi'e jechuudha. Dhiifama gara yaada kootan seenaa. Kanaafuu ijoollee Masrii jirtu jara sana jechuudha. An amma fakkeenyaa fi yoon ijoollee Arsii jedhee kophaatti gagamaa dha mola min baay'ee dabala silkiitti. Innaa an ijoollee kana amma ka'ee otoon ijoollee gadaboota Arsii kana maal jedhee waan akkasii dubbadhe qulqulluutu jiru Arsii keessa jechuudha. Oromoo qulqulluutu jiru waan ta'anii fi warra kanaan walitti na buusu warri maayyimoonni kun jechuudha warri wallaalaan kun warri toqubeen lakkaayin biyyaa bahe kun. Warri saleedaa tun qabiin biyyaa bahe rakkoo dabala. Faranjiitu maal jette beektu? Warra osoo jechuudha ABC jedhee biyyaa hin bahin tokko akkasii miti warra maayyimii warra bal'isee yaaduu hin dandeenye bara. Bara ijoollee waastaappi immoo warra jedhee barateeti. Warra biyyaa baheetu iyyuu waa barate jechuudha jirattiin faradamu jechuudha uummata miskiina kanaattiin faraduwan. Faranjii maal jette beektu? Mahayyam kan mittaastamar jette magdal ii qallaal jette beektaa? Mahayyimii tokko waa barsiisuu ajjeesuu qallaalii jechuudha maaliif hin baratu yoo ganamaan baratee ol ka'e malee yoo seenaa beeke malee yoo seenaa abbaasaa yoo abbaan isaa gaarii hojjetaa guddisee yoo sana yaadate malee yoo fakkeenya abbaa fudhatee lafaa waliin kaane ilmoon ajjeesuu hin baratu kaa mataan isaan qabu sana booda doomaa ta'a jechuudha. Utuu Oromoo addan baasin osoo uummata addaan hin baasin osoo maatii haadhaaf abbaa addan baasin ilmoof abbaa fayyada adda baasaa jiru amma yeroo ammaatti jechuudha. Uummata wallaalaa akkanaa duuka hiriirree gowwummaan kana wajjin Oromoo jechuun nama qaanfachiisas garuu haa ta'u malee Oromoo qulqulluu jiru. Ijoollee Arsii keessa, Harargee keessa warra kana hunda godhan keessaa iyyuu namni inni jira. Si galee amma yoo akkanatti kophaatti baafnee waan badhe isin godhu wallaahi billaahi nabi isinuun beektanii dhaggeeffadhaa. Ijoollee akka yeroo jara sana jechuudha wantan isinii dhaamuu barbaadu kakadheen isiniif hima. Viidiyoo kanas hin sodaattanii anaa galee ka'ee gadhiisuun dhiirummaa miti. Dhiirummaa miti kunis amma durba ta'uu keessan agarsiisa jechuudha. Viidiyoon kun garuu wanti inni nan gammade kakadheen isiniif hima wallaahi billaahi nan gammade. Guyyaa isin viidiyoo kana gadhiiftan nan gammade hin jedha bara. Dhageesse maaliif gammadde yaa Neymar jechuu keessa hin oolu nan gammade maaliif Oromoon dhugaa keenya baruu qaba. Akkasi nuti mirgaan falmannee mirgaan deeggarree saba tokko hin tuqne nama tokko hin tuqne nama rukunne hin qabne. Badhaadhina deeggaruun Oromoo deeggaruun yakka jedhaniitu iyyuu gocha akkanaa nurratti fudhachuu keessatti immoo ijoollee jimmaati jedhameetu iyyuu wanti kun godhame nan beeka sirriitti kun ifaan ifa Oromoo mara beeka jechuudha. Oromoon dhugaan ni beeka kana bal'isee yaadu jechuudha. Kanaafuu wanti amma ani isinitti barbaadu ani amma fakkeenyaaf dhiira tokko eegarraa fadhee dhiira tokko nama 5 rukutuu na kun wallaahi billaahi du'een bada malee du'een bada nama 5 nama 10 immoo sheemnoo. Kanaafuu shamarranuu jechuudha shamarranuu nama nama rukutuu dhiifteettamu qobaasiitu muuyyan barte jechuudha. Kanaaf kun dhaltummaa fi gadhummaa keessan baaftanii gadi malee Neymaarii wanti hin gootan jiru. Neymaarii nama 4 rukutuun maani arbana isitammoo hunda keessan ofirraa deebisee Oromooni hayi Neymar fuadi akkana kana ta'e anjala seetanii gowwaa ummata mahayyimii jechuudha. Kanaafuu isin mahayyimii waan taataniif Oromoon biraa immoo waan yaadaniif dhaggeeffadhaa Oromoon biraa immoo waan sirriitti yaadaniif hundinuu hin galaaf jedheen amana. Kanaaf jiramuuf achiisuun barbaadu waan egaa dhiifama ammas networkiin keessan nu baasee wallaahi jechuudha. Kanaafuu animmoo dhaggeeffadhaa animmoo jechuudha ummata kana ummata achi keessa jiran kana wallaahi billaahi jechuudha birriidha
jarris ni beeku jechuudha jarris ragaadha birrii 500 namaa keenan birrii 500 miti 200 achi keenaniif jechuudha wallaahi billaa marrumaan keessaa baafti wallaahi billaa kakadheen himaa jechuudha masrii duuriyyoonni jechuudha marrumaan keessaa baafti otoon footoo qofa erge birrii 500 ergeef jechuudha eenyuunu tana achi keessaa wallaahi kakadheen isiniif hima jechuudha eenyuunu birrii kaffalee wal qalchiisaa ture jechuudha achitti garuu an guyyaa gaafa isin kana raawwattanuyyuu sammuu bal'isee yaadu sammuu immoo waan qabaaf malee osoo isin nan beekin isin qalchiisuu hin danda'an ture jechuudha. Dhageessanii maaliif Oromoon Oromoo ajjeesee maqaa gaariin ta'u Oromoon Oromoo miidhee maqaa gaariin argannu. Dhagitanii kanaaf hin dhiise wallaahi billaahi rabbiin na argaa jechuudha. Malee hunda keessan yoon hunda keessan kana dha'uu dhabe isin oni beektu kaa warri yeroo keessan ni beektu jechuudha. Akka boolii keessan boolaatan wallaahi billaahi dhageeffadhaa. Guyyaa tokkoof takka mana oolee isin beeku deemaan oolaa isa jarri immoo albaatu jechuudha. Nama lama sadiini afur raafuu hin baafattu jechuudha. An tokko si waliin wallaale malee toon beekee beekaan uyyuu jechuudha. Natti dhufti kan taatee si waliin beeku akka harree wal fakkaatti beektu. Kanaaf hin beeku wallaahi laatiman silaa beeka jechuudha waan itti garuu takkaa natti hin gorannu jechuudha. Mataa gadi qabatanii na dhokatanii maaksii kaasii darafatu jechuudha. Takkaa natti mul'atanii anas si dha'ee naan jedhanii beekanu jechuudha. Anas si tuqe naan jedhanii beekanu jechuudha. Kanaaf ofiifuu dhaltuu akkanaa gad deebi'een tokko jechuudha. Nan qalchiisuu hin danda'a ofii kooti yoo dadhabe macarashaa ofii kooti yoo giidoo jira kan ofirraa deebisuu hin dadhabate wallaahi qarsiisuu hin danda'a. Utoo jarri hin beekin qalamuu danda'u jechuudha. Maal birri no'a. Kanaafuu an kana yaadne beektu gadhummaa isin yaaddanu kanaan immoo yaadne jechuudha. Mataa isin fuuzoo mataa furii baattanu kanaan immoo hin qabu jechuudha. Dhageessee hunda keetu jechuudha. Kanaafuu an hamma nan dhiise maal jettu. Amma as taa'ee gochuu danda'an. Wallaahi laazim as taa'ee waan babbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Birri bichaa የወጪ አስሊ የተኑስ ሲያማ አስሊ አፋን በናቱ ከነ ሲቹ ወላሂ ኢልሞ ሲዲ ቃላት ሲመነ ከሳ ቀብዶ ወጂ ነቹ ኢልሞ ካን ሲታቴ ከነ ማታቴ ዩም ቤቱ ወጁ ኢልሞ ሲወጅነን ቀልቺ ሱለ እንዳዳን ናላ አቡ ገሩሞ ሰበበ ኦሮሞ ብራጅሩ ቤታ ኦሮሞን ብራ ኒሙፈቱ የሮኑቲ ወልኛን የሮኑቲ ወልሚኑ የሮኑቲ ወልቀልቺፍኑ ኑራን ብሬዱ ኩን ሰልጲኒ ገብሩማ ዳፍ ከኑ ሳጥሌ ከና kanaafuu ani immoo nan dhiise san jedhe Oromoo garuu wanti kun wanti Oromoo taate maaluu deeggari maaluu deeggari kafaawus deeggari waan barbaaddes waan barbaadde illee deeggara adda ta'e jechuudha garuu Oromoo taate jechuudha Oromoo erga taate dhugaan siif galti natti fakkaata kanaafuu gocha girrisoota kanaa waan jarri godhaa jiran waan jarri namarratti godhanu isinu baga argitan kun ragaadha jechuudha. Ragaadha an kanan gammade jechuudha. Wanta gammade Oromoon dhugaa keenya akka baruu qofan gammade. Laaltanii Oromoon dhugaa keenya baruu an gammade hin jedhe bar viidiyoo chanan gammadeen. Maaliif dhugaan koo dhokatee ture dhugaan koo ifa ba'e jechuudha. Galatoomaa warri ol gadhiiftan. Waan namiitan fakkeessanii dhugaa keenya ifa baaftanii jechuudha. Kanaafuu galatoomaan jedha gara kootti kamiifuu an warra miskiinota akkanaa kana yakka biraa irratti yaadu jechuudha. Maaliif saba biraatu walitti bu'a. Naannoodhaan uummanni walitti bu'a. Kanaaf egaa paartiin badhaadhinaa kunis jaalala kan inni nu barsiise miti maa. Jaalalaan dhiifamaan irra walii darbuu. Waan kana caalu gochuun kun isaa walitti hojjetame kee dhiifama walii godhamee jiraata. Akka abjette hin qabneef maayyimoota ofii fuudhee angara kootti warra dhiifama godheen jira. Sababa Oromoo. Sababa Oromummaa. Sababa biyyummaa. Sababa Oromummaa, sababa Oromoo saba biraa qabnuuf jiraa walitti bu'uu hin barbaannu. Nuti gandummaa walitti bu'uu hin barbaannu. Egaa kanaafuu amma niitoorkiin adeera waan ta'eef anis keessaa bira geera. Kanaafuu asirratti ijoolleen jimmaas ta'uu hin qabnu jechuudha nuti. Jaalalaan mo'achuu, dhiifamaan mo'achuu egaa abbootii keenya nu barsiisanii waan ta'eef garuu miidhuus hin dandeenya. Akka waa baay'ees dabarsinee fudhanneetuyyuu gochuu fi barraa jechuudha. Maaliif fakkeenya nu haa godhatan jechuudha. Qeerroo jimmaa akkam akka ta'an nurraa haa fudhatan jechuudha. Fakkeenya ta'uu fi qabna nuti warra sanaaf jechuudha. Kanaaf uummata wallaalaa kanaaf jecha uummata keenya Oromoo saba keenya hin qabnu kanaafan dhiifama jedhee waa'ee Mubaarik immoo waa'ee Mubaarik irratti dubbatamaa jiru. Mubaarikii obboleessa koo keessaa isa tokkodha. Mubaarikii waan kana keessaa harka hin qabu ijoollee koo. Akka isin dallantan nan beeka. Akka isin gube nan beeka. Gubaa
ilmoonni nama inni akkas godhamu namatti dhagahamuu danda'a. Kanaaf Mubaarak Musaa waan kana keessaa harka hin qabu. Inni abbaa galata kootiiti jechuudha. Waa baay'ee naaf rakkataa akka ture. Kanaafuu neetwoorkiin nu rakkisaa jira. Anis keessaa ba'uufanii Mubaarak Musaa akkasii jechuudha malee waan kana keessaa quba hin qabu dhiifaman jechuun barbaada. Dhugaadha isin aarsuu ni mala nan beeka. Nama aarsaa namatti dhagahama. Galatoomaa warri naaf cinqamaa jirtan warri naaf bu'aa jirtan wallaahi obboleessa baay'een qaba obbolaa baay'een qaba. Obbolaa qabaachuu kiyya reefin bara lakkaa'amiyyuu hin dhumu jechuudha. Lakkoo isin lakkaa'ee hin fixu galata keessanis jechuudha. Dubbadhee isin fixu waan ta'eef egaa qeerroon Jimmaa akkanatti nu marsaniiti jechuudha akkuma daawwataa turtan jechuudha. Jaalalaan mo'annaa dhiifamaan mo'annaa fakkeenya abbootii keenya ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf badhaadhinnis immoo kan inni labsu dhiifama walii darbuu walii dhiisuu miti akkas miti nama miidhuu dhiisuu jaalalaan mo'achuudha kan nu barsiise jechuudha. Kanaafuu hangara kootti guyyaanis guyyaa dhiifamaati waan ta'eef hangara kootti dhiifama isiniif godheera. Isin waan feetan yaalaa jechuudha. Mi'aatis kaa waan yaada qabdu jedhi dubbadhuuti keessa baara. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma marii rabbiin dhiifama isaaniif haa godhu. Rabbiin illee nama dhiifama kana godheefi kanaan nama jannata raqu isaa godhu ergaa tokkonis ni qabna. Nummoo kunoo ergaa tokko isinii qabaan immoo waa'ee simannaa Neymar irratti. Egaa Oromoon kutaan 11 hundinuu tokko waan ta'eef ammas taanaan boris taanaan diina keenyas haa ta'u fira keenyas haa ta'u Oromoo erga ta'e gara Jimmaa hin dhufa taanaan in simanna. Garuu simannaa Neymar irratti maqa balleessiin ijoollee Jimmaa irratti hojjetameera. Maa innis yoo jettan birrii sana mootummaatu qopheesse jennaan simatame Neymar akkasitti